مسابقات sunnah fi fardi keessatti baatii tana wanni darajaa ci tana hangana dubbanne darajaan baatii tana hangana hasri qabdu wajju waan silaani mullee wanti itti doomiti waan dhumaati miti baatii kabajaan sidaati isii keessatti waldorgomu isii keessa waldorgomu maal keessatti sunnah keessatti sunnah sunnah jechuu keessatti eega waajjira dubbisiise baatii tana keessa baatii ramadaanaa ta'u fuuldura keenya jirtu keessa salaanni waajibaa tokko torbaatan qaba salaanni zuurii nanti salaatu zuurii torbaatan sunnaan zuurii taasii dura salaatu rakaa afur yoo salaatte akka meeqaati akka nama zuurii dhammaan tanaaf balama salaate waajiba lama salaate isii durooti dabalatte isii boo dabalte waajiba sadii fi zuurii meeqa torbaatan walitti guyyaa meeshaa meeqa salaatee shan sunnaan rakaa meeqa sunnaan raatibaan ka dura jirtuu fi abdiyyaa ba'adiyyaanii walitti dhoowwattee dhuma hinjiru sunnaan salaatu amma salaatu tun gaafsa mana keessa kan jiru waajiba su waajibni immoo torbaatamii jaatamaa jechuudha. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sakannaan akkanaa fedhe sun gammachiistuusa Allahu akbar wanti sun gammachiifne duuba jimaa jechuun haqaaraa jiru qabna kanneen nama gammachiisa kannaa rabbii nu gammachiisu barbaachisa wallahi kannaan takka waa sunnaa takka waajiba sii jijjiiruu sadii jedhama maaliif fadiilaa siidaa guyyaa qiyaamaa mul'atu illaa sama mul'atu waan ta'eef wanni takka ta'e illee ide guyyaan hundaa sii mul'atu jazaa sii mul'atu mee beekamti fuulummaan obbaa ooltee fuulee oolte asii fi maallaqa hojjaa obbaa fuutu galata dalagaa siidaa kanaafuu teenyaas galata dalagaa keenyaa insha Allah fuuldura gaafa dhaabbatu teenyu guyyaa san nu mul'atti guyyaa kana ammaa sunnaan tun hangachi wallahi sunnaa takka qabaachuun tu mili addunyaa kana waan silaa irra aduu irra baatee irra seentu qabaachuu guyya san sii hannuurra sunnaa dhaqalma sii hannuutu irra caalaa Allahu akbar maaliif jennaan subbittu maalleeni waan aduu irra baatuu fi irra seentu gutuyyoo sii hanna wallahi bigaa sii ta'u sii subbittu waan sii dabaluu qabu khayriin ammoo sunnaa dhaqal namaa sarakkaan seen qaba maaliif irriina waajibaa kan guddatee barka rabbiin itti murteessee ibidda qacee galii isaa jee maleeka kanneen mee ayatee deebisaa jeeni sunnaa keessa laalaaf jaan yoo hundicha yoo sunnaa kan qabaata sunnaa keessa obbaa siilaanan yoo sunnaa qabaatu taate sunnaa fardiisitu taate sunnaa sadakaa sunnaa soomana sunnaa salaataa fardiisu taate sunnaa saniini bakka irratti sitti guutanii hajuraan si murtooytee hara ibiddaa maleekaan qabdee jigri galte ummanni laa yaasuunallaa wa yaf'aluuna maa yu'maruun ummata qalbii akka ajaa'ibaa ummata waan rabbiin ta'e jirti darbii ennaa suma darbu sanii afirraas garagalchaa ennaa guutamnaan sunnaadhaan sii guutee rahmata rabbiitiin jannata isaa sina Allahu akbar kanaaf sunnaan akkana gaari kana sunnaa keessa wal dorgomu baatii ramadaanaa ta'uu dukkana keessatti wanni isinii dhaamamtanii dhaamuun ta'e mataa kiyyaafis sunnaa keessattis waajiba keessattis wal dorgoma sunnaa baatii ramadaanaadha waan tokko shahideettu shariifa nam lama diree lolaa keessatti islaama jechuun shahidummaadhaan tokko isa boodaanee galee baatii ramadaanaa soommanee du'i kana hawlirraa faguu argan
Icuan tanun dongorele kasin icun nusret kabdan nama akan derajatan isni bodoh ini bodoh somane dia pun kharafa gati akan karena akan mana kali timan karena dia akan enani ini bodoh samsupati amanda nani somane hiji ya somane jira enan ibu tanah haji ji sadan itu sani dulu bos Allahu akbar Allahu akbar Ramadan ni ogani fe te kaisi dalam dete sebagai balame wallahi ini shay sudah masa cun fadilah jalan kabu terbagai sebut bergumul sini dama mata ya fisi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala